Iraan walii galtee dhukaasa dhaabuu Ameerikaan cabsite haloo ba'uuf dooniiwwan waraanaa Ameerikaa irratti dhukaasa banuu beeksiste. Speen gamtaan Awurooppaa sa'aatii 48 keessatti waliigaltee walta'iinsa Israa'el waliin qabu hunda guutumaan guututti akka dhaabu gaafatte. Tarkaanfiin kunis Israa'el biratti rifaatuu guddaa uumeera. Iraan waliigaltee dhukaasa dhaabuu Ameerikaan cabsite haloo ba'uuf dooniiwwan waraanaa Ameerikaa irratti dhukaasuu beeksiste. Iraan dooniiwwan waraanaa Ameerikaa doonii fe'umsa Iraan irratti dhukaasuun erga to'attee booda dooniiwwan Ameerikaa hedduu irratti diroonii furguugsuu dhaabbanni oduu Taansiim gabaaseera. Iraan humnoonni Ameerikaa doonii Iraan irratti erga dhukaasanii booda akkasumas doonittiin akka sochoone dhoowwuun dooniiwwan Ameerikaa hedduu irratti haleellaa diroonii banuun dhagahameera. Dhaabbanni oduu Taasniim akka gabaasetti humnoonni Ameerikaa doonii konteenara Tuuskaa jedhamtu galoo galaana Oomaan keessatti erga to'atanii booda doonii Iraan irratti dhukaasuun haleelaniiru. Iraan humnoonni Ameerikaa doonii Iraan to'achuu isaanii mirkaneessuun tarkaanfii kana hordofuun yeroo dhiyootti akka haloo baatu akeekkachiistee turte. Kunis dhukaasa dhaabuu torban lamaaf giddu galeessa Paakistaan taasifte kan cabsuudhas jettee turte. Waajjirri muummee giddu galeessaa Kaatamal Naabiyam humnoonni Ameerikaa doonii Iraan irratti haleellaa raawwachuun waliigaltee dhukaasa dhaabuu cabsuu isaanii ifatti ibseera. Dubbi himaa waraana Iraan Ibraahim Zolvaagaarii akka jedhanitti humnoonni Ameerikaa doonii kana yaabbachuu dura dhukaasa irratti bananiiru. Taatee kana jalqaba pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp halkanedaa kan beeksisan yoo ta'u boodarra immoo ajajaan giddu galeessaa Ameerikaa Siitkoom mirkaneesseera. Ameerikaan doonii fe'umsa alaabaa Iraan qabduu fi kan uggura humna galaana Ameerikaan galoo galaana Oomaan keessatti cabsuuf yaalte to'attee jirti jechuun ibseera. Siitkoom waltajjii dhaabbata miidiyaa Ameerikaa irrattis viidiyoo dooniin Ameerikaa dhukaasa dura doonii kana akeekkachiistu agarsiisu gadhiiseera. Zolvaagaariin gama isaaniin Ameerikaa weerartuun dhukaasa dhaabuu cabsuun saamicha galaana irratti bobbaate doonii Iraan haleelte jechuun ibseera. Itti dabaluudhaanis humnoonni Ameerikaa doonii kana kan yaabbatan erga loltoota galaanaa hedduu bobbaasanii booda ta'uu himeera. Kanaanis Iraan haleellaa ciccimaa dooniiwwan Ameerikaa irratti raawwachuun dhagahameera. Gama biraan dooniin Faransaay Strait of Hormuz keessatti rukutamuun dhagahameera. Dhaabbanni doonii CMA taatee doonii kanaa mirkaneessuun dhaabbanni doonii Faransaay CMA CGM jedhamtu Strait of Hormuz keessa yeroo dabartu dhukaasni irra ga'uu dhaabbatichi wiixataarraa ibseera. Miseensonni hojjettootaa hundi nagaa ta'uu fi miidhaan doonii kanarra ga'e salphaa ta'uu himeera. Dhaabbanni galaana idil addunyaa dhaabbata oduu Ajaansi Firaans Pirees wabeeffachuun akka gabaasetti hammi dhiibbaa kanaa bal'inaan ibsamuu baatus kaaba kumsaa Roomaan irratti miidhaan kun gaheera. Akka ibsa dhaabbatichaatti dooniin kun ammallee hojiirra kan jirtu yoo ta'u miidhaan konteenara tokko tokko qofa irratti kan daangeffame ta'uu ibseera. Doonii kana dabalatee dooniiwwan hedduun Strait of Hormuz cufamuu hordofuun humnoota Iraaniin dhukaasni irra gahaa jiraachuunis gabaafameera. Akka qondaalonni Iraan jedhanitti daandiin bishaanii kun haga Ameerikaan buufata doonii biyyattii irratti uggura itti fuftee jirtutti deebi'ee hin banamu jechuun ibsaniiru. Speen gamtaan Awurooppaa waliigaltee walta'iinsa Israa'el waliin qabu hunda guutumaan guututti akka dhaabu gaafatte. Tarkaanfiin kunis Israa'el biratti rifaatuu guddaa uumeera. Ministeerri muummee Speen Pedro Sanchez Israa'el seera idil addunyaa irra deddeebiin cabsuu kaasuun gamtaan Awurooppaa waliigaltee walta'iinsa Israa'el waliin qabu sa'aatii 48 keessatti akka addaan kutu waamicha hatattamaa gochuu beeksisaniiru. Hiriira filannoo dilbata gaggeeffame irratti haasawaa kan taasisan Sanchez torbanoota darban keessa ergaawwan farra Israa'el ciccimoo ta'an dabarseera. Kibxata boruu mootummaan Speen yaada gamtaan Awurooppaa waliigaltee walta'iinsa Israa'el waliin qabu akka addaan kutu gaafatu gamtaa Awurooppaaf ni dhiyeessa jechuun hiriira kanarratti dubbataniiru. Israa'el seera idil addunyaa cabsiteetti kanaaf michuu gamtaa Awurooppaa ta'uu hin dandeessu wanti kunis salphaadha jechuun ibsaniiru. Muummichi ministeeraa Speen biyyoonni Awurooppaa biroos jalqabbii kana akka deeggaran amaniiru. Jimaata darbe Speen, Ayirlaand fi Slovaaniyaan xalayaa waloo Komishinii Awurooppaaf erganiin waliigaltee kanarratti walgahii itti aanu ministeera dhimma alaa gamtaa Awurooppaa irratti akka mari'atamus gaafataniiru. Waliigaltee waldaa gamtaa Awurooppaa fi Israa'el kan waxabajjii bara 2002 mallattaa'e keewwata mirga namoomaa qaamoleen lamaan mirga bu'uuraa fi
qajeeltowwan diimokiraasii akka kabajan of keessatti kan qabatudha. Gamaggamni waliigaltee kana Israa'el dirqama kana kabajuu dhabuu ishee ifatti kan agarsiisudhas jedhameera.